Welcome my family baga nagaan dhuftanii arramoo paartii 2 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Akkuma beekamu qorumsa intiraansii yookiin immoo intiraansii egzaamii irratti qabiyyeewwan ba'an naannoo 30 fi isaa olitti siqan tartiiban yookiin immoo karaa xiqqaadhaa gara guddaatti adeemsan hojjechaa jiraachuu keenya ni beektu. Isuma irratti hundaa'uudhaan arra paartii 2 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Qabiyyeewwan afaan Ingiliffaa intiraansii egzaamii wajjin rileeted kan ta'an jechuudha. Arraka paartii 2dhaan punctuation marks waliin ilaalla jechuudha. Torbee darbe yookiin immoo barnoota keenya viidiyoo darbeetiin capitalizationii waliin ilaallee jira jechuudha. Barnoota keenya har'aatiin baay'ee detailii karaa namatti toluun karaa isiniif galuu danda'uun waan hundumaanuu jechuudha bifa bareedaa ta'een isiniif dhiyeessuudhaaf dhufeetiin jira. Isin immoo YouTube channel kana subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo like gochuu hin dagatinaadha. PDF yookiin immoo nootii kana bal'inaan kontentii 20 yookiin immoo 30 iddoo tokkotti dubbisuuf cover gochuu kan isin dandeessisu. Akkasumas immoo eeriyaan qorumsaa naannoo kana irratti ba'uu danda'a kan jedhu directii yookiin immoo kallattii isin agarsiisuu danda'a waan ta'eef isa kana buufattanii dubbisuu yommuu barbaadan koomentii jalqabaatirra liinkii isiniif kaa'ee jira. Achi jala galuudhaan daawunloodii godhachuu dandeessu jechuudha. Qarshii 50 qofaadha. Inni maaliifi nuti YouTube irraa waan nan argadhu hin qabuuf support na gochuu dandeessu jechuudha. Qarshii 50 baay'ee xiqqaa waan ta'eef kaa'ee jechuudha. Isaa gadi kaa'uuf yaale siistamni waan na dideef qarshii 50 kaa'ee jechuudha. Qarshii 25 kaa'uuf yaaleen siistamni waan na dideef qarshii 50 kaa'ee jechuudha. Maaliifi isinitti ulfaata jedheetiin yaadu maaliifi YouTube kana jalatti koomentii jalqabaatirra galtanii daawunloodii godhachuu dandeessu jechuudha. Qarshii 50 erga daawunloodii godhattanii booda immoo gara erga bittanii booda liinkii lakkoofsa keessan irratti isin erga jechuudha. Liinkii telegiraamii irratti argachuu dandeessanii yookiin immoo karaa sanatti redirect isin gochuu danda'a. Maaliifi gabaabumatti achirra galtanii PDFicha sana argachuu dandeessu. Akkasumas immoo viidiyoo hunduma isaatu jechuudha. Toora tooraan tartiiban telegiraamii sanarra ni keenya jechuudha. Maaliifi yoo daatarree hin qabaanne ta'e telegiraamii irraa salphaatti tartiiban ilaaluu dandeessu jechuudha. So barnoota keenya har'aaf qabannetti haa gallu. Punctuation marks akkamitti fayyadamna, akkasumas immoo intrance exam irratti akkamiin dhufuu danda'a, tippiiwwan jiran hunduma isaanii waliin kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Barnoota keenya kana erga xumurree booda immoo steepii sadaffaa yookiin immoo paartii sadaffaan hin jira. Proposition kan jedhu itti fufees conjunction hin jira. Wantoonni intrance exam irratti related ta'an baay'eetu jira jechuudha. Fragmentis hin jira. Akkasumas immoo paragraafii irra yeroo baay'ee maaliifi xiyyeeffannoon kenninuuf jechuudha. Paragraafiin akkamitti hojjetamuu danda'a kan jedhuu fi osoo hin dubbisiin deemna. Paragraaf coherensiin akkamitti hojjetama, paragraaf mean idea akkamiin baasuu dandeenya, vocabulary hin beekne akkamiin gas gochuu dandeenya, tippiiwwan qorumsa intiraansii hunduma isaa asirratti hojjechaati kan jirru jechuudha. So let's start our today lesson. Periodidha jechuudha jalqaba irratti argannu. Punctuation markii keenya keessaa period yookiin immoo full stop jechuudha. So full stop yookiin period akkamiin fayyadamna? Period yookiin full stop kan ni beektu jedheen yaada. Mallattoo full stop tuqaa jechuudha. Hundi keenya ni beekna. So how akkamiin fayyadamna kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. To end declarative and imperative sentences eessatti fayyadamna? To at the end of what? Declarative and imperative sentences. Hima declarative ta'e jechuun maal jechuudha? Hima raajeffannoo agarsiisne, hima ajaja agarsiifne yookiin immoo hima gaafii hin taane declarative sentence jennaan jechuudha. Himoota akkasiitiin. Akkasumas immoo imperative sentence jechuun immoo hima ajaja ta'edha jechuudha. Hima ajaja ta'edha. So declarative fi imperative sentences irratti full stop yookiin period kan jennuun fayyadamna jechuudha. So fakkeenya kana naa ilaallu salphaatti jechuudha. Fakkeenya kana irratti maal jedhaa? The show was nice kan jedhu irratti xumura irratti maal fayyadamneerra? Full stop yookiin immoo period fayyadamneerra jechuudha. Maanni himicha declarative ta'edha jechuudha. Himicha ergaa guutuu dabarsuu danda'udha garuu himicha gaafitii miti, himicha ajajaatii miti, himicha raajeffannootii miti jechuudha. So hima akkasiitiin maal jennaan? Hima declarative jennaan jechuudha. Full stop xumura irratti haala gaarii ta'een haala kanaaf fayyadamneeti kan nuti jirru jechuudha. Fakkeenya lammaffaarratti imperative sentence dha. Imperative sentence jechuun maanni hima ajajaati jechuudha. So asirratti maal jedhaa? Write the letter. Write the letter kan jedhu eenyutu barreessaa? Nuun jechaadha jechuudha. You subjectiin hima kana maanni
So asumaan tippii tokko isinitti hima. Subjectiin hima kanaa yuudha jechuudha. Write the letter jedha waan ta'eef subjectiin hima kanaa maanni yuudha jechuudha. So hima maalitii hima imperaatiif yookiin hima ajajaati jechuudha. Xumura irratti maal fayyadamnee full stop yookiin period kan jennuun tuqaa fayyadamnee jechuudha. So periodii haala kanaan fayyadamnaa jechuudha isa jalqabaa irratti. Periodii kan biraa maaliif fayyadamnaa? To write abbreviation. To write abbreviation yookiin gabaajaadhaan barreessuudhaaf, gabaabsinee barreessuudhaaf yookiin gabaajaadhaan barreessuudhaaf periodii ni fayyadamnaa jechuudha. Haala kamiin fayyadamnaa? For example, jalqaba irratti examplein jiru mister kan jedhu kana amma fakkeenyaaf gabaabsinee barreessinee jechuudha. MR full stop yookiin period goonee jechuudha. Inni kun maal jedhaa? Gabaabsinee barreessinee mister kan jedhu MR full stopidhaan cufnee haala kanaan gabaabsinee barreessinee jechuudha. Akkasumas professor kan jedhu haala kanaan gabaabsinee barreessinee, akkasumas immoo abbreviationii kana yommuu ilaaltanii MP kana tuqaa yookiin periodii fayyadamnee irraa garuu maal jedhaa? Member of parliament jechuudha. So abbreviationiidhaan haala kanatti barreessinee jechuudha. Inni lammaffaa maanni question markidha jechuudha. Punctuation mark yookiin sirna tuqaalee keenya keessaa inni lammaffaa irratti argannu question markidha jechuudha. Inni kun yaa'u akkuma beekamu wanta baay'ee salphaadha. Most waan baay'ee of keessaa qabu miti. At the end of question. Himni tokko hima gaafii yoo ta'e xumura hima gaafii sana irratti mallattoo gaafii kaa'inyaa jechuudha. So fakkeenya kanaaf haa ilaallu. Are you ready for the exam kan jedhu maalidha? Are you ready for the exam kan jedhu irratti hima jechuudha. Kun hima maaliti? Hima gaafii jechuudha. So at the end question mark keenya irra jechuudha. Akkasumas example lammaffaa who is your English teacher kan jedhu question mark keenya irra jechuudha. So gaafii kan ta'aniif himoota gaafii kan ta'anii fi hima gaafii keenya jechuudha. Himoota gaafii kan ta'an fakkeenyaaf WH question kanneen jedhaman hin jiru jechuudha. Who, when, whose, whom kan jedhu kun gaafii nuuf uume jechuudha jalqabarra yookaan jechuudha. So verbi to be irree jalqaba finnee subjectii gaafa dabarsinu yaa'u inni kun baay'ee salphaadha. Haala kanaan himoota gaafii yoo ta'an question mark fayyadamnaa jechuudha. Barnoota keenya isa sadaffaadhaan exclamation markidha jechuudha. Exclamation mark maaliif fayyadamna? Exclamation mark jechuun egaa mallattoo raajeffannooti kan nuti jennuun afaan Oromootiin akkas na fakkaata. So how we use exclamation mark? So jalqaba maaltu jira? At the end of what? At the end of exclamation to express what? Joy, anger, surprise nu jira jechuudha. Exclamation maaliif fayyadamna? Xumura baay'ee gammachuu wayyoo nuti dhagahamu ta'e yommuu wanta tokko barreessinu, akkasumas baay'ee aaruu lola kan dabalate jechuudha. Akkasumas sarpiraayiziin yoo jiraatu gaddi garmalee akkasumas wanti tokko milkaa'uu gaafa dhabu jechoota itti fayyadamnu jira jechuudha. Jechoota exclamation mark keessattuu jechoota interjections words kanneen jedhaman jiru jechuudha. Jechoota kanaa yookiin immoo miira wajjin kan wal qabatu baay'ee inni kuni isa kanaaf exclamation mark fayyadamna jechuudha. Exclamation markiin afaan Oromootiin mallattoo raajeffannoo jennaan jechuudha. Yeroo baay'ee akkamitti think goona mallattoo raajeffannoo yoo jennu wantoota nu gammachiisan nu bohaarsan yookiin immoo gammachuu sarpiraayizii qofa irratti yaadna jechuudha. Inni kun garuu dogongora maaliif exclamation mark keessatti fayyadamna? Gaddi yoo jiru lolli yemmuu fakkeenya kana gadiitiin sirriitti ilaallaa jechuudha. More akka deeply akka nuuf galu fakkeenya kana arfaniin salphaatti ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Exclamation mark akkamitti fayyadamna kan jedhu jechuudha. So jalqaba irratti waaw maal gochaarraa ajaa'ibsiifachaarraa jechuudha. Waaw kana booda maal galchineerraa exclamation mark galchinee jirra jechuudha. Erga ajaa'ibsiifannee kaane booda ammayyuu maal jechaarraa was t-shirt baay'ee t-shirticha ajaa'ibsiifachaa jira jechuudha. Xumura irratti maal galchine exclamation mark galchinee jechuudha. Maali ajaa'ibsiifachuu irratti exclamation mark ni fayyadamna jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf aariidhaan yookiin immoo miiran loluudhaan yommuu waan tokko barreessinu. For example, hey go away gaafa jennu maal jechaa jirra? Aariidhaan dubbachaa jirra jechuudha. Aariidhaan hey go away jechaa jirra jechuudha. Aariidhaan dubbachaa jira waan ta'eef asirratti maal goone exclamation mark fayyadamneerra jechuudha. Akkuma mul'atu xumura irratti jechuudha. Akkasumas immoo gadda irratti illee ni fayyadamna jechuudha. Baay'ee yommuu gaddinu jechuudha. Gadduu keenya agarsiisuudhaaf yookiin immoo nama sun yoo gadda isaa miira gaddaa irraa qooddachuudhaaf wantoota garaagaraa yommuu jennu for example what a pity
akkam nama gaddisiisa jennee gaafa dubbannu exclamation markii fayyadamnaa jechuudha. Akkasumas immoo wantoota ta'e osoo hojjechaa jiru yoo milkaa'uudhaa dhabe fail yoo ta'e hoops gaafa jennu exclamation markii fayyadamnaa jechuudha. So exclamation markii haala kanaan fayyadamnaa jechuudha. So number 4 very necessary thing jechuudha. Very barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kooma. So koomaa akkamiin fayyadamnaa? Kooma is for different purpose. Wantoota baay'ee barbaachisaa ta'e keessaa koomaa hin fayyadamnaa jechuudha. Qorumsa irratti xiyyeeffatamuu ni danda'a kan jedhamu maaliifi koomaa maaliifi parpasii garaagaraa qabaa jechuudha. So let's start ilaalla jechuudha tokko tokkoon diiteelidhaanii. Don't worry wanta jiru hundumaa sin hubachiisaa nan yaala jechuudha. Wanta jiru hundumaa sin hubachiisuuf nan yaala jechuudha. Jalqaba irratti koomaa maaliif fayyadamnaa? To separate words in a list. Himoota liistiidhaan yommuu tarreessinu cal jennee miti kan tarreessinu jechuudha. Maaliifi cal jennee gaafa tarreessinu akkaataa dubbisuu keenya nu jalaa bada waan ta'eefi koomaa fayyadamneetu liistii goona yookiin tarreessinaa jechuudha. Fakkeenya kana haa ilaallu amma. Fakkeenya kanarratti we need bags, markers and pencils kan jedhu kana keessatti we need bags, markers and pencils. As keessatti ka bags jedhee markers irraa gargar qooduudhaaf maal godhee koomaa godhee jechuudha. Koomaadhaan gargar qoodee jechuudha. Akkasumas immoo darbee endaan waan jiruu fi asirratti sirriitti dhaggeeffadhaadha. Endaan waan jiruu fi iddoo itti aanu kanaa koomaa galchuun nu barbaachisu jechuudha. Maaliifi endaan walitti qabsiisaa jira waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo liistiiwwan kanneen biroo ni jiru yoo ta'e fakkeenyaaf we need bags, markers, exercise books, pen jennee waan biraa ni jiru yoo ta'e koomaa gochaatu kan deemnu jechuudha. Koomaadhaan gargar qoodaa deemna. Xumura irratti immoo endaan nu waan jiruuf koomaa hin fayyadamnu jechuudha. So haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Koomaa iddoo kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni biraa after dependent clauseidha jechuudha. Koomaa kan fayyadamnu jechuudha. Dependent clause yeroo kamiyyuu barreessine yookiin dependent clause jechuun ciroo hirkataa jechuudha. Maaliifi waa'ee ciroo hirkataa dependent clause, independent clause, relative clause, non-defining relative clause kanneen jedhaman barnoota keenya itti aanan keessatti deeply in detail waliin ilaalla jechuudha. Maaliifi exam irratti yookiin entrance exam irratti baay'ee murteessoo kanneen ta'anii jechuudha. Ammaaf garuu sirna qubeelee yookiin punctuation markii waliin ilaalla waan ta'eefi salphisneetuma ilaalaa deemna jechuudha. Mallattoolee qofa eessatti fayyadamuu akka qabnu irratti jechuudha. Dawwarii. So after dependent clause tokko barreessinee fuuldura isaatti maal barreessuu qabna? Koomaa barreessuu qabna jechuudha. Just for example mee ilaallu if she comes jedheeti inni kun maanni if she comes kan jedhu kuni dependent clauseidha jechuudha yookiin ciroo hirkataadha jechuudha. Ciroo hirkataan kun yeroo baay'ee kan inni ijaaramu yookiin kan inni dhufu adverbii fi conjunction irraa kan inni ijaaramu jechuudha. Adverbii kanneen jennu fakkeenyaaf if, when kanneen jedhaman kanneen irraa yoo ijaarame maal ta'a? Ciroo hirkataa ta'a jechuudha. Himicha rarra'ee hafe yookiin himicha ergaa guutuu dabarsuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf if she comes gaafa jennu yommuu ishiin dhuftee jenneetuma yaadni keenya rarra'ee hafaa jechuudha. Maaliif verbiin qabu wanta sana ergaa sana dabarsuu hin danda'u jechuudha. Yommuu ishiin dhuftee jedheetu maaliif wanti biraa hin jiru jechuudha. Maaliif isa kanaan maal jennaani? Ciroo hirkataa jennaan jechuudha. Kanaaf ciroo hirkataa kana ciroo of danda'a irraa gargar nuu qooda jechuudha. Ciroo of danda'a kan jennuun immoo fakkeenyaaf tell me natti himi kan jedhu kun amma maanni ciroo of danda'aadha jechuudha yookiin independent clauseidha jechuudha. Asumaan immoo tiippii tokkotu jira jechuudha. Yoo ciroo of danda'aa yookiin independent clause jalqaba finneetoo dependent clause xumura irratti finna ta'ee koomaan kuni nun barbaachisu jechuudha. Asirratti qalbeeffadhaadhaaf fakkeenyaaf tell me isa kana jalqabee jechuudha. Independent clauseidhaan jalqabee jechuudha. Tell me if she comes iddoo kanatti amma maanni koomaa hin fayyadamne jechuudha. Maaliif ciroo of danda'aadhaan waan eegaleef koomaan na hin barbaachisu jechuudha. So haala kanaan hubachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya lammaffaarra kan jiru although she's beautiful I hate her kan jedhu keessatti amma although tu jira jechuudha.
although, even though isaan kun kan maal nuuf kennu ciroo hirkataa yookiin dependent clause nuuf kennu jechuudha. Kana booda maal fayyadamnee clause fayyadamnee koomaa fayyadamnee haala kanaan barreessinaa jechuudha. Garuu immoo independent clause dhaan eegallee osoo barreessinee fakkeenyaaf hima kanaa I hate her although she is beautiful osoo hin jedhee barreessee koomaa gidduutti hin fayyadamu jechuudha. So haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay, kanni kan biraa purpose yookiin immoo koomaa iddoo kamitti fayyadamna maal fayyadamna kan jedhu keessatti to set off interjections words like who, wow, well, it is jechoota akkas kana fakkaatanii fi koomaa fayyadamna jechuudha bukkee yookiin immoo fuuldura isaaniitti jechuudha. Akkasumas immoo after yes and no question answer keessatti short answer keessatti gaafii gaafatamne short answer gaafa kennu for example yes jennee waan biraa yommuu dubbannu akkasumas no jennee yoo dubbannu maal fayyadamna koomaa fayyadamna jechuudha. Haa ilaallu kana lamaanuu fakkeenya isaaniitiin deeply waliin ilaalla jechuudha. So for example ho koomaa fayyadamne jechuudha. Maaliif jechoonni akkasii kun jechoota interjections jechuudha. Jechoonni kun ajaa'ibsiifachuudhaaf jechoota fuulduratti jechoota kanatti aananii kan jiran ajaa'ibsiifachuudhaaf nuuf ta'uu danda'a. Yeroorree osoo dubbachaa jiru yeroorree fudhachuudhaaf ta'uu danda'a. Wantoota akkasii sanaaf maali jechoota interjection ta'an kanaaf koomaa fayyadamna jechuudha. Wow, well jechoota akkasii kanaaf koomaa fayyadamna jechuudha. Haala amma mul'atu kanaan jechuudha. Akkasumas immoo after yes and no in short answer keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf Abbabaa fi Boonatu iddoo kanatti waliin dubbachaa jira. This one is dialogue jechuudha. Isaan lamaan gidduu tura. So did he come jedhee gaafa gaafatu Boonan maal jedhanii yes jedhee koomaa fayyadamaa jechuudha. Fuulduratti waan haasa'u yoo qabaate qofaadha kan inni koomaa jedhuun asirratti koomaa galchuu jechuudha. Yes jedhee maal jedhaa he did ni dhufaa jechaa ni jira jechuudha. By the way yes no answer kana detail aan ilaalla jechuudha. Entrance exam irratti ni ba'a garuu gara fuulduraatti waliin ilaalla. Yes jedhee he did yes jedhee waan positive ta'e haasa'uu qaba. No yoo jedhe immoo he didn't jechuu qaba jechuudha. Garuu yes jedhee koomaa fayyadamaa jechuudha. Iddoo kanatti akkasumas immoo no jedhee sooti jiraate koomaa fayyadamee wanta ta'e fuulduratti wanta ibsuu qabu sana fuulduratti ibsaa jechuudha. So koomaa iddoo kanatti illee haala kanaan ni fayyadamnaa jechuudha. As jalatti immoo tippii tokkotu jira. Fakkeenyaaf nama tokko maqaasaa waamnee isumatti waan ta'e yommuu haasofnu waa'ee dhumasaa isatti gaafa haasofnu koomaa ni fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf Sam where have you been? Sam osoo inni anatti dhufaa jiru argee yookiin nama Saamii jedhamu tokko osoo inni natti deemaa jiru argee tananii isumaanan maqaasaa waameen itti haasa'e jechuudha. Sam where have you been jedhee gaafa itti haasa'u maali? Isuma waameen waa'ee isaa eessa turte jedhee gaafa isatti haasa'u koomaa fayyadama jechuudha. Maqaasaa waamee maqaasaa biratti koomaa fayyadama jechuudha. So haala kanaan koomaa fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa koomaa eessatti fayyadamna to set off a non-defining relative clause from the main clause dha jechuudha. Non-defining relative clause maal jechuudha kan jedhu barnoota keenya itti aanuun kutaawwan keessatti ni ilaalla. Garuu koomaa tokko maaliif fayyadamna set of what non-defining relative clause from the main clause. Non-defining relative clause main clause irraa gargar qooduudhaaf jechuudha. For example non-defining relative clause jechuun maal jechuudha kan jedhu iddoo kana ilaaluudhaan murteessuu hin danda'ama jechuudha. Who is the richest man in the world jedhu kana fakkeenyaaf hima kana keessatti jechuudha. As keessatti Elon Musk is American yoo jennee hima tokko nu kennuu danda'a jechuudha dhuunfaa isaatti. Non-defining relative clause kun yoo jiraachuu baate jechuudha. Elon Musk who is the richest man in the world is American gaafa jennus immoo hima guutuu nu kennaa jechuudha. Lachuu hima ergaa guutuu dabarsuu danda'a jechuudha. So non-defining relative clause jechuun maal jechuudha? Waa'ee wanta dursa maqaa waamnee kaanee sanaa odeeffannoo dabalataa nuuf kenna jechuudha. Fakkeenyaaf Elon Musk jennee waa'ee Elon Musk immoo odeeffannoo dabalataa kan nuuf kennu
odeeffannoo dabalataa kan nuuf kennu maal jennaani non-defining relative clause jenna jechuudha. So isa waa'ee isa kana booda sirriitti detailidhaan ilaalla jechuudha paartii itti aanu keessatti. So amma koomaa eessatti fayyadamna? Elon Musk specific yookiin maqaa kana wanta beeknudha. Specificidha ni beekna. Kanaafuu koomaa goonee who is the richest man in the world? Who is the richest man in the world? Koomaa goonaa jechuudha iddoo kanarratti. Is American. So non-defining relative clause kana main clause irraa gargar nuuf qooda jechuudha. Main clause irraa gargar nuuf qooda jechuudha. Main clause irraa gargar nuuf qooda jechuudha. Fakkeenya lammaffaadhaani I like Addis Ababa. This one is full sentence dha jechuudha. So full stop goon iddoo kanarratti ni dandeenya jechuudha isaan kana paartii kana balleessineetu. Garuu non-defining relative clause dhaan immoo yoo itti daballee non-defining relative clause yoo itti daballee main clause kanarraa gargar nu qooduudhaaf koomaa fayyadamnaa jechuudha. For example, I like Addis Ababa kan jedhu keessatti which is the capital of Ethiopia. Amma which is the capital of Ethiopia kan jedhu kun maanni Addis Ababaan capital city of Ethiopia ta'uu ishii odeeffannoo dabalataa waa'ee Addis Ababa nuuf kennaa jira jechuudha. So koomaa iddoo kanatti fayyadamnaa jechuudha. So koomaa haala kanaan fayyadamnaa jechuudha. Asumaan immoo waan tokko jira jechuudha. Apostrophe kan jennu jira jechuudha. Apostrophiin akkaataa itti fayyadama koomaa irratti non-defining relative clause kan amma laalle sana waliin wal fakkaata. Garuu immoo non-defining relative clause miti jechuudha. Akkamitti yoo jettanii for example fakkeenya kanaan haa ilaallu jechuudha. Apostrophe jechuun Hannah our monitor speaks French jedha. As keessatti our monitor jedha jechuudha. Maaliif akkaataa itti fayyadama koomaa keenya non-defining relative clause waliin tokkuma wal fakkaataa jechuudha. Wanta adda godhu hin jiru garuu non-defining relative clause fi apostrophe gargarii jechuudha. Walii fakkaatu jechuudha. Hannah koomaa our monitor koomaa speaks French. Hannan alaqaa yookiin immoo ayudariin keenya jechaa jira jechuudha yookiin ayudariin keenya jechaa jira jechuudha. Our monitor maaliif waa'ee Hannaa odeeffannoo dabalataa nuuf kennaa jira jechuudha. Garuu maali miti non-defining relative clause miti jechuudha. Non-defining relative clause gochuu osoo barbaannee relative pronoun kanneen jedhamantu jiru jechuudha. Who, whom, whose jennee ka'uu qabna jechuudha. For example isa kana amma hima jalqabaa kana non-defining relative clause gochuu yoon barbaade maal gochuun qabaa? Maal gochuun qabaa? Hannaa koomaa who is our monitor. On jedhee amma maal ta'a? Non-defining relative clause ta'a jechuudha. So garuu haalli itti fayyadama koomaa keenya apostrophe dhaafis akkasumas non-defining relative clause dhaafis tokkumaa jechuudha. Fakkeenya lammaffaarra kan jiru Ato Balaayi an MP or member of parliament was a teacher jedha jechuudha. Waa'ee Ato Balaayi odeeffannoo isaa jalqabaa. Amma Ato Balaayi a teacher yoo jedhee was a teacher barsiisaa ture inni barsiisaa ture jedha. Akkasumas immoo Ato Balaayi an MP or member of parliament miseensa paarlaamaa miseensa paarlaamaa yeroo ammaa kanatti hojjechaa jiraachuu isaa nutti agarsiisaa jira jechuudha. Garuu immoo dursa maal ture? Ticheerii ture odeeffannoo dabalataa waa'ee Balaayi nutti agarsiisaa jira jechuudha. So inni kun maal jennaani? Apostrophe jennaani jechuudha. Koomarree haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. So don't forget. Okay, inni taanu to separate direct speech from the introductory phrase. Direct speech yookiin erga namni tokko direct dubbatee introductory phrase isaa introductory phrase jechuun fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Alam Said kan jennu kana jechuudha. Asirraan immoo Said Tamam kan jennu kana introductory phrase yan isaan jedhaman jechuudha. Isarraa direct speech kana gargar qooduudhaaf koomaa ni fayyadamnaa jechuudha. For example, Alam Said jennee cal jennee quotation mark kana barreessine I like English jennu jechuudha. Alam Said koomaa goonaa jechuudha. Maaliif introductory phrase waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya lammaffaan immoo Wizaroo Maartaa maaliif direct speech dhaan eegalee jechuudha. Asirratti direct speech dhaan eegalee wanti biraa wanti jijjiirame qabu. Wizaroo Maartaa works in EBC koomaa keessatti fayyadamne amma quotation mark keessatti fayyadamne jechuudha. Sababni isaa maaliif direct speech dhaan eegalee waan ta'e jechuudha. Said Tamaam eentu jedhee Tamaam takkas jedhee jechuudha. So haala kanaan koomaa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Koomaan as keessatti fayyadamne quotation mark keessatti fayyadamne jechuudha. Okay. Faayidaa biraa koomaa eessatti fayyadamna kan jedhu to separate items in dates and addresses. To separate what?
items in dates and addresses. Deetii fi adireesii yookiin iddoo jechuudha. Iddoo gargar qooduudhaaf akkasumas immoo deetii guyyoota gargar qooduudhaaf jechuudha. Akkamitti akka ta'e ilaalla. Fakkeenyaaf I was born first January, 2003 kan jedhu kana keessatti maanni koomaa qoonnee jechuudha. Ji'oota fi bara gargar qoonnee jechuudha. Akkasumas immoo adirees kan jedhuuf immoo we live in Addis Ababa koomaa Itoophiyaa jechuudha. Maaliif iddoo ispeesifik ta'e iddoo biyyarraa gargar qoodaa irraa jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf osoo kutaan magaalaa wayii immoo Addis Ababa keessa ni jira ta'e fakkeenyaaf Boolee koomaa Addis Ababa koomaa Itoophiyaa jennee haala kanaan iddoo ispeesifik sana iddoo kanarraa qoqqoodaa haala kanaan keenyaa jechuudha. Okay. Inni biraa faayidaa koomaa keessaa kaa inni biraa to set off the salutations and closing of letter jechuudha. Fakkeenyaaf xaalayaa yommuu barreessinu kaa jalqaba irratti dear Sam jennee gaafa kaanu dear friend jennee gaafa kaanu iddoo kanatti maal fayyadamna? Koomaa fayyadamna jechuudha. Maqaa namaati kun amma Sam hin jennu friend jechuu dandeenya. Dear jennee nama barreessinuuf sana iddoo kanatti barreessina waan ta'eef koomaa galchuu qabna jechuudha. Jirratti jechuudha. Akkasumas immoo closing of the letter xumura xalayaa irratti immoo koomaa fayyadamuu qabna jechuudha. Haala kana irratti sincerely yours jennee haala kanaan koomaa fayyadamuu qabna jechuudha. So koomaa purpose-iwwan kana hundaaf fayyadamna jechuudha. Maaliif koomaa wajjin immoo wantoonni pointii ta'an tuquuf yaaleera jechuudha. Paartii ittaanu keessatti sirriitti diiteelii kan waliin ilaallu jechuudha. Baay'ee barnoota murteessaa kan ta'e jechuudha. YouTube kana amma kana yookiin immoo viidiyoo kana amma kana erga daawwattanii baay'ee akkasinitti tole yookiin immoo waan gaarii irraa argachaa jirtu jedheen yaada. So YouTube kana yoom subscribe gootu? Ammumaa jechuudha. Maaliif yeroo biraa subscribe gochuun keessan hin oolu waan ta'eef ammuma subscribe godha. Barnoonni keenya ittaanu semikilooniidha jechuudha. Semikiloonii akkamiin fayyadamna? Semikilooniin afaan Oromootiin I think buufata xiqqaa akkas jedhee baradhee darbe yeroo darbutti jechuudha. I think buufata xiqqaa jechuudha. Haala kamiin buufata xiqqaa fayyadamna kan jedhuuf immoo in detail isinitti himaa jechuudha. In detail. Okay. Inni jalqabaa to separate an independent clause not joined by conjunction jechuudha. So iddoo kanatti look not joined by conjunction. Independent clause ciroo of danda'aadha. Garuu immoo maaldhaan waliin qabanne conjunctioniidhaan waliin qabanne ta'ee semikiloonii fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Garuu immoo himni sun maal ta'uu qaba? Hima wal faalleessu ta'uu hin qabu jechuudha. Hima wal deeggaru ta'uu qaba jechuudha. For example, my hobby is reading. I read all kinds of books. So as keessatti kaa semikiloonii fayyadamne jechuudha. Garuu kana conjunctioniidhaan wal qabsiisuu ni dandeenya iyyuu jechuudha. Maaliif conjunctioniidhaan wal qabsiisuu ni dandeenya. Garuu immoo conjunctioniidhaan wal qabsiisuu yoo dhiifne maal fayyadamuu dandeenya? Semikiloonii fayyadamuu dandeenya jechuudha. My hobby is reading, so I read all kinds of books jechuu dandeenya. Garuu immoo so yoo fayyadamnu ta'e yoo hin barbaadnu ta'e maal goona? My hobby is reading semikiloon I read what? All kinds of books jechuu dandeenya jechuudha. As keessatti I think akka bitaa isinitti galuu hin barbaadu garuu my hobby is reading jennee full stop fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Gaafa full stop fayyadamnu himni ittaanu ka'umsi isaa maal ta'uu qaba? Capital letter ta'uu qaba jechuudha. Iddoo kanatti garuu confuse akkasiin hin goone capitalization keessatti deebitanii viidiyoo jalqabaa yookiin paartii 1 keessatti ilaaluu qabdu jechuudha. Pronoun I jedhama kun. Pronoun I yeroo kamiyyuu yoo barreeffamu eessatti yoo barreeffamu dirqama capital letter ta'uu qaba waan ta'eef I ta'e malee yeroo biraati irratti osoo ta'e waan biraa yookiin fakkeenyaaf I kun jiraachuu baatee fakkeenyaaf amma read kan jedhu kun osoo jiraate arriin kun xiqqaadhuma ta'a jechuudha. Semikilooniin hoo jiraatu. Full stop yoo goone garuu arriin kun capital ta'uu qaba jechuudha. Maaliif full stop jennee kaanee qubee guddaa barreessuu qabna waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo conjunctionii fayyadamna yoo ta'e smallidhuma ta'uu qaba jechuudha. So haala kanaan adda baafachuu qabdu jechuudha. Confuse hin ta'inaadha. Just this one is simple. Okay, inni biraa to separate independent clause joined by conjunctive
adverbs such as adverbiiwwan kanaan immoo yommuu wal qabatu yookiin immoo independent clause dha lachuu isaanii garuu immoo adverbiiwwan kanaan wal qabatan conjunctive adverbiiwwan jechuunis kanneen akka therefore, however, nevertheless, hence kanneen biroo irra jiru. Isaan kanaan yommuu wal qabatanii semicolon ni fayyadamna jechuudha. Haala kamiin fayyadamna kan jedhu example kanaan isinitti himaa jechuudha. So look, example Meelaat studies hard. However, her result is what? Poor. Himoonni kun lachuu independent dha jechuudha. Independent clause dha. Because Meelaat studies hard sentence of danda'aadha. Her result or the result in ishee immoo maanne poor dha jechuudha. Gadi bu'aadha. So as keessatti adverbiiwwan kanneen conjunctive adverbiiwwan kun maal nama however jedha jechuudha. However gaafa fayyadamnu as keessatti maal fayyadamnee asitti semicolon fayyadamnee jechuudha. Semicolon fayyadamnee kaanitu however jennee however kan immoo asitti maal fayyadamne comma fayyadamnee jechuudha. So jechoonni kun therefore, however, nevertheless, hence adverbiiwwan conjunctive adverbiiwwan kun maal ta'uu qabu yeroo kamiyyuu semicolon fi comma keessatti fayyadamuu qabu jechuudha. Entrance exam irratti tarii dhufuu danda'a waan ta'eef xiyyeeffannoo kennaafii jechuudha. Semicolon fi kolonii keessatti barreeffamu jechuudha. Maaltu however, nevertheless, hence isaan jedhaman kun jechuudha kan biraarree ni jiru jechuudha. Okay. In detail conjunction irratti barnoota baay'ee murteessaa yeroo baay'ee entrance akkasumaan ijaan laalleerree akkaataa itti deebisuu dandeenyu baay'een waan nama ajaa'ibsiisutu jira waan ta'eef achi irratti irree isaan kana ni ilaallaa jechuudha. Haala gaarii ta'een ni ilaallaa. So ammaaf sirna tuqaalee yookiin punctuation waan ta'eef haala kanaan isinitti himaa jira jechuudha. So PDF kana buufachuu yoo barbaaddan akkuma dursa isiniif kaasuuf yaala jechuudha. Qarshii 50 qofaan linkii koomentii jalqaba irra isiniif kaa'ee irra cuqaasuudhaan shoppi kan jedhutu jira websaayitii sanarraa qarshii 50 bittanii ana immoo sappoortii na gootu jechuudha. Qarshii 50 jechuun immoo isinitti buna guyyaa lamaatii jechuudha. Ani immoo barataa Haramaayaa Yuunivarsiitii waggaa 3ffaati malee barsiisaa miti. Okay, let's start. Barnoonni keenya ittaanu koloniidha jechuudha. Kolonii akkamiin fayyadamna kan jedhutti dhufnee jirra. So itti haafufnu. So kolonii kan fayyadamnu inni jalqabaa to introduce what? A list of items. Wantoota tokko tarreessuudhaaf gaafa kaanu, tarreessuudhaaf gaafa jennu jalqabarra maal gochuu qabna? Kolonii goonee kaanetu wantoota tarreessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu. We need the following jennee maal gooneesitti kolonii yookiin tuqlamee haan jennu jechuudha. Afaan Oromootiin tuqlamee goonee jechuudha iddoo kanarratti. Kana booda maal goonee hin tarreessine jechuudha. A book, a piece of paper, a pencil and a pen jennee haala kanaan tarreessine jechuudha. Kolonii goonee kaanitu wantoota liisti gochuuf gaafa kaanu kolonii fayyadamnaa jechuudha. Kan biraa kolonii eessatti fayyadamna kan jedhuuf in a dialogue waliin dubbii keessatti after the name of the speakers namoota dubbata fuulduratti kolonii goona jechuudha. Kun baay'ee beekamaadha tarii dhufuu reessuu danda'a. I think by the way as keessatti waliigalatti keessatti kan dhufu amma fakkeenyaaf conjunction keessan walitti wal qabateeti sirni qubeelee kun kan dhufu yeroo baay'ee gaafii baay'ee irra ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Most beekuun garuu baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu kooma irratti hubannoon nuti qabnu baay'ee gadi fagaachuu qaba jechuudha. Maaliif gaafilee deebisuudhaaf baay'ee nu gargaara jechuudha kooman jechuudha. So as keessatti kaan dialoogii speakers yookiin namoota dubbata fuulduratti iddoo kanatti maal fayyadamneerra tuqlamee fayyadamneerra jechuudha as keessatti jechuudha. So haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kolonii jechuudha. Faayidaa koloniiti jechuudha. Kan biraa faayidaa kolonii keessaa to separate hours from minutes sa'aatii daqiiqaa gargar baasuudhaaf kun akkuma hundi keenya beeknu akkasumas immoo parts of education wangeela keessatti illee fakkeenyaaf boqonnaa versus kan jennuu fi lakkoofsa gargar baasuudhaaf fakkeenyaaf sa'aatii yoo ta'e fakkeenyaaf sa'aatii 8:20 jennee gara qooduu dandeenya. Wangeela yoo ta'e immoo Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 jennee haala kanaan qoodama jechuudha. Kana hundi keessanuu beektu. Kan biraa
Apostrophe akkamiin fayyadamna? Apostrophe to form what? Contraction. Inni jalqaba apostrophe kan fayyadamnu contract gochuudhaaf yookiin gabaabsuudhaaf wantoota gabaabsuudhaaf. For example, was not kan jedhu haala kanaan yommuu barreessinu yeroo baay'ee mul'atu. Maaliif yeroo baay'ee gabaabsameetu kan barreeffamu jechuudha. So as keessatti maali? Wasn't jennee gaafa barreessinu apostrophe iddoo kanarratti apostrophe fayyadamnee jira jechuudha haala kanaan. Akkasumas he would go kan jedhu keessatti he would go jennee haala kanaan gabaabsinee barreessina jechuudha. Inni baay'een barbaachisaan apostrophe itti fayyadamnu keessaa fi baay'ee murteessaa ta'e immoo to show possession with nouns jechuudha. Abbaa qabeenyummaa isaa agarsiisuuf yookiin qabeenyummaa tokko wanta tokko qabeenyummaa sun kan isaatii ta'e kan isaatii jennee agarsiisuudhaaf apostrophe fayyadamna jechuudha haala kamiin. For example, fakkeenya kanaan nu ilaalle baay'ee salphaa jechuudha. Balaayis father kan jedhu keessatti apostrophe iddoo kanatti fayyadamne jechuudha. Balaay apostrophe erga fayyadamnee booda s fayyadamne jechuudha. So as keessatti ka apostrophe s kun walitti dhufanii maal agarsiisu? Abbaa Balaay. Maaliif abbaan kun eenyuti? Kan Balaay. Abbaan qabeenyummaa immoo Balaay jechuudha. Haala kanaan salphaatti barreessuudhaaf nu gargaara jechuudha apostrophiin. Fakkeenya lammaffaa immoo fakkeenyaaf the boys mother kan jedhu keessatti haadha mucaa. Haati kan eenyuti? Kan mucaati jechuudha. Boys s fi apostrophe fayyadamne jechuudha. Maaliif as keessatti wanti isin hubachuu qabdanii s kun plurarii miti jechuudha. Apostrophe inni jira taanaan s asirratti nuti daballe kun maanni plurarii miti jechuudha. S karasitti ba'ee jira. Apostrophe immoo gidduutti fayyadamnee jira waan ta'eef kun plurarii gochuu keenya osoo hin taane positionii agarsiisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Look sirriitti caqasaa. Fakkeenyaaf immoo as keessatti hintii tokko jira. Apostrophe iddoo lamatti yoo fayyadamne maal ta'a? Iddoo tokkotti yoo fayyadamne maal ta'a? Fakkeenyaaf jechoonni conjunction walitti hidhamanii yoo jiraatan jechuudha. Fakkeenyaaf caalaa inda beekaas siiti gaafa jennu amma teessoon kuni kan caalati immoo kan beekati. Caalaa inda beekaas asirratti apostrophe hin jiru. Caalaa kan jedhu irratti beekaas kan jedhu irratti immoo jira. Apostrophe hin jira. Siiti. So teessoon kun amma kan caalati immoo kan beekati yookiis immoo kan lachuu isaaniiti jechuu dandeenya. So good. Caalaa inda beekaas jennee xumura irratti waan hundumaa tarreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf caalaa boonaa koomaa caalaa koomaa boonaa koomaa jennee namoota biraa abbabaa koomaa enda jennee garuu xumura maqaa nama xumuraa sana irratti apostrophe gaafa daballu teessoon sun kan walii isaaniiti jechuudha. Tokkitti irratti look. Xumura isaanii irratti s apostrophe gaafa daballu yookiin mallattoo apostrophe gaafa fayyadamnu kan walii isaaniiti teessoon. As keessatti immoo ilaala. Caalaas jennee apostrophe daballeera. Akkasumas beekaas jennee apostrophe daballeera. Lachuu gargarii jechuudha. Lachuu gargarii apostrophe lachuu irraa hin qabu jechuudha. Kanaafuu jarri lachuu teessoo garaagaraa akka qaban nutti agarsiisa jechuudha. Very good. Inni kabira an apostrophe is used at the end of the possessive of a plural noun ending in s irratti maal ta'uu qaba jettanii yaadduun. Fakkeenyaaf caalaa kan jedhu qabeenyummaa caalaa agarsiisuudhaaf apostrophe daballeetu s keenya. Fakkeenyaaf maqaan yookiin immoo wantoonni biraa s dhaan gaafa xumuraman yookiin immoo plurarii ta'an. Fakkeenyaaf jechooma tokkoon fakkeenyaaf studentis plurarii yoo ta'an akkamitti apostrophe goona? Studentis jedhee s dhaan gaafa xumurame s garasitti dabarsineet goona moo s osoo jiruu goona moo s lama goona xumura irratti. So very good. Haala kanaan barreessina. Studentis jennee apostrophe qofatti daballaa jechuudha. S dura qaba waan ta'eef apostrophe qofatti daballaa jechuudha. The student's opinion yaadni barattootaa. Yaadni kan eenyuti? Kan barattootaati jechuudha. Should be given attention. So apostrophe jechuun s dha yookiin xumuraman ta'e yookiin immoo jechumti sun mataa isaa pluraliidha yoo ta'e s biraa dabaluun nu barbaachisu jechuudha qabeenyummaa agarsiisuudhaaf. Xumuruma irratti s irratti fuuldura s irratti apostrophe daballaa jechuudha. Garuu inni dursaa s dhaan kan hin xumuramne maal goone s daballeetu jechuudha. Apostrophe gooneet s daballee jechuudha. Inni kun garuu durumaanuu s qaba waan ta'eef maal goone apostrophe qofa daballee jechuudha. Iddoon itti apostrophe teessisnee iyyuu gargarii jechuudha. Sirriitti hubadhaa. As keessatti apostrophe fayyadamnee s daballee asirratti immoo apostrophe qofa daballee jechuudha. Baay'ee galatooma. Okay, inni itti aanu quotation marks. Quotation markii akkamiin fayyadamna? Eessatti fayyadamna kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Immoo amma
Okay, inni jalqabaa used in direct speech. Direct speech keessatti fayyadamna. Direct speech jechuun dursa laallee jirra maal akka ta'e erga namni tokko dubbate immoo dabarsuudha. Waan akkas jedhamudha waan ta'eef jechuudha. For example, the man said, "Can you help me?" jedhaa jechuudha iddoo kanarratti. As keessatti can you help me kan jedhu kun eenyutu dubbate? Nama biraatu dubbate jechuudha. Sorry, nama biraatu dubbate jechuudha. Can you help me kan jedhu keessatti nama biraatu dubbate jechuudha. Ergaan namni biraa dubbate kun direct maal ta'uu qaba? Quotation markii keessa galuu qaba jechuudha. Wanta namni biraa dubbate quotation markii keessa galuu qaba. Keessattuu immoo double quotation markii jedhama jechuudha inni kun. Okay, kan biraa to emphasize a word being defined jecha biraatiin defined gaafa ta'ee jiru jechuudha. Akkamitti kan jedhu fakkeenyaaf the terminology means steady. Biology kan jedhamu dubbistaniirtu biology, bio means life, logy means steady kan jedhamu sana jechuudha. The terminology jennee quotation markii double quotation markii keessa galchine hiika isaa define gaafa goonu immoo steady jechuudha gaafa jennu quotation markii keessa galchina jechuudha haala kanaatiin jechuudha. Kan biraa to show that a word doesn't belong to the English language jechuun Ingiliffa keessatti hin jirre tokko yoo Ingiliffa keessatti jechoota sana fayyadamnu afaanuma sanaan gaafa fayyadamnu maal keessa galchuu qabna? Quotation markii keessa galchuu qabna jechuudha. Quotation markii sun immoo single quotation markii keessa gala jechuudha yeroo baay'ee. Single for example injeraan afaan biraati jechuudha. Afaan Ingilizii miti. Eaten with waxiinis afaan biraati. So single quotation markii keessa galee jira jechuudha akkuma isinitti mul'ataa jirutti. So thank you. Inni biraa hyphen. Hyphen akkamitti barreessinaa? To spell out a word. Spell out gochuudhaaf wordii. Fakkeenyaaf isa kana ni barreessinaa miti. Yaa'u jechoota gaafa barreessinu spell fakkeenyaaf akkanatti language jennee haala kanaan barreessinaa miti. Garuu jechi language jedhu akkamitti spell ta'e jennee fakkeenyaaf yoo gaafannu namni biraa gaafa akkanatti jedhee nuuf ibsu LANGUAGE jennee dubbisuudhaaf malee language jennee dubbisuudhaaf miti. LANGUAGE jennee dubbisuudhaaf haala kanaan spell out a word gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kan biraa to write number from what 21 to 99 in words. Hyphen maaliif fayyadamna? Lakkoofsa 21 haga 99 ta'an barreessuudha. Fakkeenyaaf 19 hin barbaachisaa. Fakkeenyaaf 19 jenna. 18 17 hin barbaachisu. Dhibbaa ol immoo 100 110 112 jenna malee hin barbaachisu miti. 21 haga 99 immoo laala hin barbaachisu. 21 22 23 91 92 99 jennee gaafa barreessinu maal fayyadamna? Hyphenii barbaachisaa jechuudha. So inni kun yoomidha? In words jechaan yommuu barreessinu jechuudha. So kabira to form some compound nouns kanneen jedhaman maqaalee compound ta'an yookiin maqaalee jechoota lamaa ol irraa walitti dhufan. Fakkeenyaaf father in law jennee gaafa barreessinu haala kanaan hyphenii fayyadamnaa jechuudha. So xumura irra geenyeera. Xumura irratti immoo gaafilee waliin exercise goona. Gaafilee 10 qofaadha. Viidiyoon akka dheeranneef jechaadha. So YouTube subscribe gochaa jirtu miti immoo akkasumaan subscribe itti bu'ame batanii sanatti bu'ame ammoo subscribe akka gootaniif isin eega. Secondii 30 isiniif kenna jechuudha. Subscribe godhaa akkasumas like godhaa. Okay, thank you. Baay'ee galatooma dhugaa. Punctuate the following sentence correctly nuun jedha jechuudha. Ajajni isaa punctuate godhi nuun jedha. Gaafiin jalqabaa Halima Said I'll do it kan jedhu kun haala kanaan yoo barreeffame amma namatti hin tolu akkasumas ergaarree nu dabarsuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu maal goona? Iddoo barbaachisaa ta'etti punctuation markii barreessinaa jechuudha. Asumaan wantoowwan nu Said jedha jechuudha. Halima Said maal nutti agarsiisa? Direct speech jira jechuudha. So Halima Said kan jedhu Halima Said jennee maal gochuu qabna? Koomaa gochuu qabna jechuudha. Okay, qoy isinitti akka mul'atuuf jecha deebisaa ulan baasaa. Halima Said jennee koomaa goonaa jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Koomaa maaliifi introductory phrase kun introductory phrase kana direct speech kanarraa gargar baasna jechuudha. Direct speech kun immoo introductory phrase jechuudha. Koomaa goona. Kana booda immoo maal goona? I will do it. Eentu jee kana? Alimadha jechuudha nuti reportii gochaadha. Kanaafuu wanta namni biraa dubbate sana immoo direct maal gochuu qabna? Quotation markii keessa kaa'uu qabna jechuudha. Directidhanii akkasumas immoo full stop eessatti fayyadamuu qabna? Quotation markii
keessatti fayyadamuu qabna jechuudha. Haala kanaanii jechuudha. Okay. Gaafii lammaffaa. Have you bought me the book Salam said to her sister? Inni kun direct speech dha. Kanaafuu maal goona? Kamtu dubbatame amma direct speech introductory phrase isa kana jechuudha. Introductory phrase Salam said to her sister jedha. Salaamtu eenyudha jedhe obboleettii ishiidhaan jedhe. Kanaafuu maalni kuni Salam iddoo jedhu kanarraa kaasee introductory phrase dha jechuudha. Direct speech keenya immoo isa have you bought me the book kan jedhudha jechuudha. So have you bought me the book kan jedhu maal keessa galuu qaba? Quotation mark keessa galaa jechuudha. Double quotation mark keessa galaa. Kana booda immoo himicha hima akkamiti? Hima imperative yoo ta'e full stop dha yookiin declarative yoo ta'e full stop dha. Hima immoo question yoo ta'e yookiin hima gaafii yoo ta'e interrogative yoo ta'e immoo maal goona? Mallattoo gaafiiti jechuudha. So have you bought me the book kan jedhu hima gaafiiti waan ta'eef quotation mark keessatti fayyadamna jechuudha. Quotation mark keessatti fayyadamna jechuudha. Kana booda Salam said to her sister full stop dhaan xumurraa jechuudha. Kooman maaliif hin barbaachisne asitti? Okay. Gaafiin keenya sadaffaan Kochoo is commonly eaten with kitifo kan jedhudha jechuudha. Kochoo is commonly eaten with kitifo kan jedhu keessatti jechoota kun lamaan kaa jechoota afaan Ingilizii akka hin taane hin beektu jechoota biyya keenyati yeroo afaan Ingilizii keessatti dubbachaa jira waan ta'eef single quotation mark keessatti akka galu ilaallee turre jechuudha. Kochoo kan jedhu single quotation mark keessatti galee akkasumas kitifo kan jedhu single quotation mark keessatti galee jechuudha. Gaafii arfaffaa the English punctuation marks include amma gaafuma akkas jennee dubbisnu wanta fuulduratti nutti dhufumaan include jennee gaafa kaanu wanta tarreessuudhaaf jechuudha. Liistii gochuudhaaf waan ta'eef kanaafuu include iddoo jedhutti kolonii galchina jechuudha. Kana booda the period koomaa tarreessaa jirra waan ta'eef immoo tarreeffama sana immoo gargar qoqqoodaa deemuu qabna jechuudha. Koomaa the question mark koomaa okay asirrattu taa'eera jechuudha. Deebiirratti koomaa the exclamation mark enda waan jiruuf immoo iddoo kanatti maaliif fayyadamna isiniin jedheera. Koomaa hin galchinu isiniin jedhe. So haala kanaan xumurraa jechuudha. Gaafii shanaffaa I want to pass the national examination therefore I must study hard iddoo jedhu kana keessatti iddoo kamitti sirna tuqaalee galchina. Look therefore an jedhu therefore hence however kan jedhu maanni ilaallee turre jechuudha. So isaan kun maal gidduu galuu qabu? Semicolon fi koomaa gidduu galuu qabu jechuudha. Iddoo so asirratti maal goone semicolon galchine kolonii galchine haala kanaan barreessinaa jechuudha. Gaafii jaaffaa diyaaloogidha jechuudha. Akkuma mul'atu eenyu fi eenyu tolitti haasaa A fi B tolitti haasaa jira. Do you belong here? Yes here kan jedhu keessatti A fi B dha iddoo kanatti kolonii goona jechuudha. Lachuu isaanii akkasumas immoo do you belong here himni kun gaafiidha waan ta'eef maal goona mallattoo gaafii goona iddoo kanatti jechuudha. Kana booda immoo yes no answerii keessatti maal jenne yes sir jenne miti yes jenne yookiin no jenne gaafa deebisnu koomaa fayyadamnee neerawichi iddoo kanatti koomaa goonaa jechuudha. So haala kanaan xumuruu dandeenya jechuudha. Haala kanaan. Okay. Iddoo kanatti immoo xumura irratti manni full stop goona jechuudha. Gaafii torbaffaa Ato Caalaa the owner of the company owns a beautiful villa. Gaafin sin gaafadhu jira iddoo kanatti. Ato Caalaa the owner of the company owns a beautiful villa. Inni kun amma non-defining relative clause dha moo appositive dha? Okay, gaarii. Appositive dha jechuudha. Maaliif non-defining relative clause yoo ta'uudha fi pronoun jiraachuu qabu. Pronoun akka who, whose, whom kanneen jennu jiraachuu qabu. Which namni kan jennu jiraachuu qabu. Garuu kun maanni hin qabu garuu waa'ee Caalaa dabalata odeeffannoo nuu kenna cal jedheetuma jechuudha. The owner of the company. Kanaafuu maal ta'uu qaba? Rakkoon qabu sirna tuqaalee irratti appositives ta'u non-defining relative clauses ta'u koomaadhuma fayyadamaa jechuudha. Lachuu Ato Caalaa kooma the owner of the company kooma owns the beautiful villa jennee haala kanaan sirreessuu dandeenya jechuudha. Saddeettaffaa when she comes tell her to cook a dinner kan jedhu maanni kuni ciroo of dandaaf ciroo hirkataa gargar qooduudhaaf jechuudha. When she comes kan jedhu kuni maanni
isa dependent jechuudha. Dependent clause dha. Kanaafuu koomaa teeleheer tokko gudinar fulistaap goone haala kanaan gargar qoonnaa jechuudha. Haala kanaan gargar qoonnaa. Gaafii salgaffaa the word committee has two M's. Jechi committee jedhu kuni M lama of keessaa qaba. Si positionii agarsiisuudhaaf maal goona? Apostrophe fayyadamna jechuudha haala kanas. Two M's jennee haala kanaan fayyadamna. Gaafii kurnaffaa 95 students passed the national exam jechuu qaba iddoo kanatti. I'm sorry barreessina waan ta'eef with great distinction. So as keessatti maal ta'uu qaba? 95 kan jedhu kana okay. 95 kan jedhu kuni hyphanii fayyadamuu qabna jechuudha. Student passed the national with great distinction kan jedhu haala kanaan barreessinaa jechuudha. Hyphanii fayyadamna jechuudha. So barnoota keenya irraaf qabanne paartii lammaffaa yookiin paartii 2dha. Asirratti xumurree jirra jechuudha. So isin immoo isa kana erga dhaggeeffattanii booda extreme dictionary keessan access gochaa kitaabolee keessan immoo wal qabatee access gochaa deemtu jechuudha. Paartii 3dhan haga walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. YouTube'icha immoo subscribe godhaadhaa. PDF itti immoo itti fayyadamaa isiniin jedha. Support na godhaadhaa. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye.